Tiktaakiin Jawar Mohammed gubachuu irratti ilaalchisee yeroo ammaa kana Jawar Mohammed tiktaakii haaraadhaan deebi'ee jira. Ashamaan harka fuunee akkam jirtu isiniin jecha har'a immoo odeeffannoo haaraa gidduu kana dhuftellee isinii qabannee deebinee jirra. Odeeffannoon keenya irraa waa'ee tiktaakii Jawar Mohammed hordoftoota miliyoona 1.5 qabu dheengada kana gubatti irratti ilaalchisee guyyaa har'aa kana immoo Jawar Mohammed tiktaakii haaraadhaan as ba'ee jira. Isarratti illee ilaalchisee wantoota hedduu akkasumas illee odeeffannoo garaagaraa illee wantoonni namni jechaa jiranii fi jalqabuma gubachuu sana immoo akkamittiin wanti kun mudachuu kan danda'e illee tiktaakiin kun deebi'eera moo akkamii deebi'ee akka Jawar Mohammed keessa jira moo tiktaakichi gubatee hafe illee kan jedhu illee odeeffannoo guutuu qabannee isinii deebinee jirra. Egaa isinis amma dhumaatti nu wajjin tura. Warroonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan immoo akkuma beekamu chaanaalii keenya kana subscribe gochuun akkasumas illee laayikii fi sheerii gochuun immoo information kana namoota hedduu bukkee geessisaa isiniin jenna. Egaan daawwattoota keenya gara odeeffannoo har'a qabadheetti isin haa dabarsu. Egaan daawwattoota keenya akkuma beekamu dhiyeenya kana Jawar Mohammed tiktaakiidhaan gara uummataatti as ba'ee ture jechuudha. Akkuma beekamu tiktaakiin sun yeroo muraasa gidduutti hordoftoota miliyoona 1.5 qabaachuudhaan argame jechuudha. Sanarratti hundaa'e illee namoonni hedduun tiktaakiin isaa kuni hin bitamee kan jedhuu fi akkasumas illee wantoota garaagaraadhaan namoonni illee inni kaan hin bitee inni kaan immoo wanti jedhanii garaagaraadhaan karaa sooshaal miidiyaa kanarra fiigaa turte jechuudha. Egaa akkuma argitan immoo tiktaakiin sun kan haaraa baname osoo hin taane kan duraan jiru irratti maqaan waan jijjiirameedha jechuudha daawwattoota keenya. Asirrattis illee namoonni garaagaraa piruufii garaagaraa qabatanii as ba'aa turan jechuudha. Laayikiin fa'aa miliyoona 8.7 irraa gara 900,000tti qaqqannasuu irratti ilaalchisee namoonni hedduun illee tiktaakii kana hin bitee minaaman jechuun ani haasaa odeeffannoo sooshaal miidiyaa kanarra fiigaa turtedha jechuudha. Garuu tiktaakiin inni banatee miliyoona 1.5 ga'e sunis yeroo ammaa kana gama tiktaakiidhaan hin argamtu jechuudha. Innis maal ta'e yoo jettanii guyyaa ammaa kana tiktaakiin suni baandi ta'ee jira jechuudha. Namoonni garaagaraa dhaqanii riippoortii irratti gochuun tiktaakii sana gubanii jiru jechuudha. Garuu Jawar Mohammed achirratti hin teenye jechuudha. Ammas tiktaakii haaraa banee guyyaa ammaa kana guyyaa tokko gidduutti hordoftoota 100,000 fi isaa illee argachuu danda'eera jechuudha. Akka inni jedhetti achirrattis baasee wantoota garaagaraa illee innis illee dubbatee ture. Akka inni jedhetti tiktaakii haaraan kan armaan gadii kana follow gochuu dandeessu. Kan duraa kan qubuuf yaadanis deebifnee tika itti tolchaa jirra ammaaf kana hordofaa jedheellee karaa feesbuukii isaatii poostii godhee ture jechuudha. Egaa karaa feesbuukii isaatii sanaan akka inni poostii godhetti tiktaakiin inni miliyoona 1.5 uummanni irratti gubisuun yeroo ammaa kanaan harka jira illee jedhee jira jechuudha. Deebisnee nurka jira jedhee jira jechuudha Jawar Mohammed. Egaa madda maalirraan ka'ee tiktaakii sana namoonni riippoortii irratti godhanii cobsiisanii kan jedhuuf illee informationii guutuu wantoota garaagaraa illee walitti qabnee isinii deebina jechuudha. Kanaafuu YouTube chaanaalii kana subscribe gochuu hin dagatinaa. Viidiyoo tattaanatti immoo wantoota dudduuba jiranii fi maaliif tiktaakii namoonni baay'een riippoortii gochuudhaan tiktaakii irraa akka inni dhabamu illee gochaa jiru kan jedhu illee dokumentii guddaallee isinii qabannee dhufnaa jirra. Kanaafuu YouTube chaanaalii keenya kana immoo subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jecha. Egaa daawwattoota keenya guyyaa irraa kana akkuma asirratti argitanii Jawar Mohammed tiktaakii isaa inni miliyoona 1.5 akka harka jirullee kanaafuu private godhee waan jiruuf akka harka jirullee akka yeroo ammaatti hin gubanne jechaa jiralleeti. Inni kan biraan immoo ergasii immoo tiktaakii haaraa banuudhaan guyyaa tokkotti immoo 100,000 illee galee jira jechuudha. Isinis illee dhaqaatii follow godhaan isiniin jedha. Egaa daawwattoota keenya informationiin keenya irraa immoo kana ture. Informationii sattaanutti immoo wantoota hedduullee cover goonee qabannee isinii dhufna waan ta'eef subscribe gochuun dagatinaa isiniin jecha. Egaa daawwattoota keenya amma dhumaatti immoo waan nu daawwattaniif galatoomaa isiniin jecha. Gama kiyyaan immoo nagaatti.